Afaan Oromooti. Raadiyoo Viiyoo sagantaa afaan Oromoo wixataa Jimaata galgal sa'aatii 2 akka sa'aatii 3 meetira baandii 22 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsinuu yayyuu jalqabne. Galchuma fooliin teessan nagaa jecha nagaa sanfuun warra keenna arguyyaan wixata waxabajjiin tokko bara 2020 keessa jira. Viiyoo afaan Oromoo naayil sa'aatiif meetira baandii irraa caqasuu jirtan. Ansoora ala keeti nu dhiyaadha. Eegi Ameerikaa godina Minisootaatti namni gurraachi harka poolisii faranjii du'ee asitti itti galgaloo waliin haga guyyaa ja'aati asiin namkuuma hedduutti Ameerikaa godina akka keessa baay'eetti rakkoo himachuutti jira. Biyya addunyaa hedduullee keessaa warri hiriira bahan deeggaranitti hiriira ba'uufii jiran nama hojjecha tanatti dallanetti kan baay'ee poolisii walaadha. Waan hedduu gubeetiin waan hedduu saamillee ammaaf namuu qaayee harachuutti jira. Itoophiyaa tardaalee nam 85 irratti vaayirasii koronaa argan. Dhaabbii mirga addunyaatiif falmu Amnesty International gabaas dhiyoo baaseen ijjecha hidhaa manneen baqachiisuu fi rakkoolee Oromiyaa keessa jirtu jedhe fuulkurni hedduu addunyaatti baase. Mootummaan naannoo Oromiyaa tunin gabaas madaalawaa miti jedhe. Abaa'uuf ka'uun ammoo dhaabii kunin Amnesty International agum xiqqaa tokko irraa qeencessee baas malee rakkoon jirtu hagan caalaa iyyuu jedhe. Waan adda sanitti himnu keessaa tokko tujubeetti oduunutti. Attamooltan dhaggeeffattoota keenya kan oduu dubbisu Antuu Jibee Horaati. Paartileen siyaasaa Itoophiyaa keessaa gabaasa Amnesty International kan bara 2020 irratti addaan qoodamanii jiran. Jaarmiyaan mirga namaa kun humnoonni Itoophiyaa dhiittaa mirga namaa hamaa dararaaf ajjechaa dabalatee raawwatan jechuun himate. Kana irratti oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Waaltaa shakkamtoonni vaayirasii koronaan qabaman jedhaman keessa tursiifaman magaalaalee kabiroo keessaa badanii gara naannoo kibbaa dhufan uummata naannoo sanaa vaayirasichaaf saaxilaa kan jiran ta'uu waajjirri eegumsa fayyaa naannoo sanaa beeksisee jira. Aangawoonni mootummaa godinaa Sidaamaa adeemsa ittisuu vaayirasii koronaa ilaalchisee dogoggoraawwan itti gaafatamni itti hanqateef maalna dhibdeedhaan raawwatamu hojii ittisuuf danqaa ta'uusaa ibsaa jiran jedha. Yoonaattaan Zabdiyoos Hawaasaarraa. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp sababa Chaayinaan seera nagaa eegumsa biyyoolessaa haaraa kan Hong Kong keessaa baaftee booda Hong Kong giddugala daldalaa addunyaa akka taatuuf deeggarsa jiru addaan kan kutan ta'uuf barattoota Chaayinaa Yuunaayitid Isteets keessa jiran irra uggura kan ka'an ta'uu yoo beeksisan Chaayinaan immoo ijaa ba'uuf dhaadatte. Dubbii himaa ministirii dhimma alaa Chaayinaa jechi dantaa Chaayinaa miidhuuf Yuunaayitid Isteets biraa dhiyaatu kamiyyuu deebii cimaa Chaayinaa biraa dhaqqabsiisaa jedhan. Tiraamp jimaata darbe akka jedhanitti seerri nagaa eegumsaa falmisiisaan sun uummata Hong Kongiif balaadha. Waadaa Chaayinaan akka naannoon sun of dandeessuuf galte cabsaa jedhaniiru. Niwuziilaandi keessaa uummanni kumaan lakkaa'amu kaleessa kanneen Yuunaayitid Isteets keessaa du'uu lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa kan George Floyd mormuudhaaf ba'an deeggaruuf jecha biyya ofii keessatti hiriira ba'anii jiran gabaasaa guutuu jaallannee dubbisa. Kanneen Oakland qoonsilaa Yuunaayitid Isteets duratti hiriiran kun dhaadannoolee Ameerikaa keessaa hiriirtonni dhageessisan dabalanii dhageessisaa turan. Hiriirarraa kun kanneen dilbata darbe Biriteen, Biraazil, Kaanaadaa fi biyyootii biroo keessatti ba'ametti aanee kan dhufedha. Hiriirtonni kuma hedduun magaalaa London waaltaa keessatti bahuudhaan du'a Looyidii fi mormii dhaga'ameef deeggarsa kennaniiru. Deenmaark keessatti hiriirtonni Embasii Ameerikaa Kopenheegan jiru duratti dilbata kaleessaa bahuudhaan gurraachota ajjeesuu dhaabaa barreeffama jedhu qabatanii turan. Jarmanii keessatti immoo mallattoo poolisoota itti gaafatamoo gochuu qabduu jedhan qabatanii turan. Dubbii himaan ministirii dantaa alaa Chaayinaa akka jedhanitti tasgabbii dhabiinsi argame kun Ameerikaa keessatti loogii fi hookkarri poolisii rakkoo hamaa ta'uu agarsiisaa jedhu. Iraan keessatti immoo mootummaan waggootii dhiyeenya kana keessa lammiiwwan isaa hiriiran irratti tarkaanfii hamaa ka fudhatu ta'us televiziyoonni mootummaa haala Yuunaayitid Isteets keessatti amma deemaa jiru irra deddeebi'ee agarsiisaa jira. Ministiriin dantaa alaa biyyattis wiixata har'aa aangawoota Ameerikaan uummata keessan irratti waan gaggeessaa jirtan dhaabaa uummanni afuura habaafatu jedhaniiru. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp hiriira mormii Minisootaa keessatti geggeeffamaa tureef gara hookkaraatti jijjiirameef deebii kennuudhaaf gamasitti kan imale waardiyyaa biyyoolessaa hojii gaarii hojjete jechuun galateeffatan.
Hookarri magaalaalee Yuunaayitid Isteetsi hedduu erga raasee booda ergaa Tiwiitarii kaleessa maxxansaniin Tiraamp garee farra loogii sanyii kan ofiin jedhu Antiifaa kan jedhamuun kan hoogganamutu jeequmsa sana uume jedhan. Deemokiraatonni kanneen magaalaaleef kutaalee biyyaa bulchan leellistoota Minneapolis keessatti jeeqama uuman kanatti fuulleffachuu qabu jedhan. Waardiyaan biyyoolessaa hojii gaarii hojjete jechuudhaan utuu yeroon hin darbin kun kutaalee kabiroo keessattis hojiirra ooluu qaba jedhaniiru. Tiraamp Yuunaayitid Isteetsi garee Antiifaa jedhamu akka dhaaba shororkeessaatti fudhatti jedhan. Daayirektara piroojeektii nageenya biyyoolessaa kan waldaa walabummaa siivilii Ameerikaa Hiinaa Shaamsii akka jedhanitti garee biyya keessatti hundaa'e akkasitti adda baasuuf bu'uurri seeraan jiru kana gochuuf adeemsa seeraa hedduu gaafata heera biyyaa isa jalqabaarra taa'e kan jirullee ni faallisa jedhaniiru. Waashingtan dabalatee magaalaalee Ameerikaa 25 kutaalee biyyattii 16 keessatti uggurri sa'aa kaa'amee jira. Tiraamp hoogganoota kutaalee biyyaa aangawoota humnoota nagaa eegumsaaf aangawoota nageenya biyyoolessaa waliin viidiyoodhaan konfiraansii geggeessanii nageenya hawaasaalee Ameerikaa eeguu ka jedhu irratti mari'achuuf jiru jedhameera. Mormiin halkan walitti aanuuf geggeeffamaa ture bakka jireenyaa pirezidaantii Tiraampitti illee dhiyaatee jira. Poolisoonni ennaa hojjettoonni ibidda dhaamsan waltajjii Laafiyaat jedhamu irratti kan argamu mana sagadaa Seent Joonsitti ibidda qabate dhaamsanitti hiriirtota waliin walitti ba'anii jiran. Waldaan sun fuullee Waayit Haawusitti argama. Ibsaan fuullee Waayit Haawusiif waajjiraalee keessa jiran illee galgala kaleessaa dhaamanii turan. Sabaayimaaleen akka gabaasanitti jimaata galgala hojjettoonni tajaajila biyyaa Tiraampiin of eeggannoof jecha yeroo gabaabaaf Waayit Haawusitti kan argamu bakka lafa jalaatti geessanii jiran jedhameera. Dubbii himaan Waayit Haawus gabaasa kana ilaalchisee gaaffii raadiyoo sagalee Ameerikaa biraa dhiyaateef deebii hin kennine. Hiriirtonni dhibbaan lakkaa'aman Biraazil waltajjii Riyoo de Jaaneeroo biilsa mootummaa fuulleetti kaleessa hiriiruudhaan yakka poolisiin uummata gandeen hiyyeeyyii gurraachotaa lammiiwwan Biraazil kan Faavelaas jedhamu keessa jiraatan irratti raawwatu balaaleffataniiru. Hiriirtonni kun yaadannoo afuura baafachuu hin danda'u jechuudhaan Joorji Flooyid du'uu isaa dura innaa harka poolisii turetti dubbate dhageessisaa turan. Rakkoon sadarkaa addunyaa heddummaatus har'a gabaan addunyaa ol ka'ee jira. Gabaan addunyaa London dhibbarraa harka tokkoon yoo ol ka'u kan Paaris keessaa dhibbarraa harka tokkoof qabxii tokkoon ol ka'ee jira. Gabaan Hong Kongiif kan Shaangaay falmiin dippiloomaasummaa Yuunaayitid Isteetsiif Chaayinaa gidduu jiraatus dhibbarraa harka 3.3 ol guddatee jira. Tookiyoo, Sidnii, See'ooliif Taayiwaanis akkasuma guddina argamsiisanii jiru. Dhukuti boba'aa Yuunaayitid Isteetsi har barmeelli tokko $35.19 gurgurameera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Vii'oo afaan Oromoo Naayil Saatiif meetirbaandii irra caqasuu jirtan. Amnesty International dhaab mirga nama addunyaatiif falmu rakkoo namni Itoophiyaa keessa jirjir keessumattuu naannoo Oromiyaatti hidhaa ijjeechaa fi humnaan nama baqachiisu jedheetiin waanjii hedduu keessatti akbar 2019 qorachaa ba'ee jedhe dhiyootana fuul 70 caalu irratti addunyaatti gad baase. Mootummaan naannoo Oromiyaa gabaasa kuniin madaalawaa mitii jedha. Abaa'uuf kafaa'uun ammoo kuniin rakkoo uummata ergeetti agum xiqqaa tokko keessa geencessee baase malee rakkoon jirtu taa'ulii jedha. Muktaar Jamaaliin nu erge. Namoota 39 naannoo Oromiyaa keessatti dhimmoota garaagaraa irratti lubbuun isaanii harka qaamolee nageenyaatitti bahan jedheetiniin Amnesty International baase walabummaarraa kan fagaatee fi dhugaa kan hin qabnedha jechuudhaan bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa gama biiroo dhimmoota koominikeeshiniitii fi biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa naannichaatiin ibsa baaseetiniin jira. Ibsa kanaanillee gabaasa Amnesty International akka hamaatitti qeeqe bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa. Dubbiimaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti bu'uurumarraa rakkoo walaba ta'aniitiin dhimma kana qorachuutu gabaasarraa mul'ata jedhu. Karaa galtee ta'uun qoratanii dhiyaate miti. Kanaaf gabaasi mirga namoomaa irratti dhiyaatu mootummaan Itoophiyaa ta'u naannoon Oromiyaa waa'ee dhimma mirga namoomaatiif dursa kennee kan hojjetu waan ta'eef gabaasni mirga namoomaa irratti dhiyaatu guutuu ta'ee dhiyaatee irratti hojjechuu karaa danda'amuun galtee karaa ta'uun qoratamuun utuu sarara jiruutuun qoratamin fedhii gartuu tokkoo kan duwwaa kan dhugoomse waan ta'eef fudhataman qabu irra deebi'aatii qoradhaa jedhuu fi ergaa jedhu qaba jechuudha. Amnesty International gabaasa kana qindeessuu keessatti qaamoleen aangawoonni mootummaa federaalaa Itoophiyaa akka deebii itti kennan yaalii guddaa taasisee deebii argachuu hin dandeenye jedha. Madaalawummaa kanaan wal qabatee gaafiin Amnesty mootummaa Itoophiyaatiif dhiyeessee jira jedhu dhugaa miti jechuudha.
mootummaa Itoophiyaa bakka bu'een ibsuudhaan kanan ibsaa jiru mootummaa naannoo Oromiyaati. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhimma sanarratti waan gaafatamee deebii akka laatu godhame hin qabu. Addi bilisummaa Oromootii fi Koongirasiin Federaalistii Oromoo immoo tibba kana dhimma kanaan wal qabatee gabaasa waliin baasaniin gabaasni Amnesty International kuni rakkoo biyya keessa jiru xiqqaatullee kan hanga muraasa agarsiise ta'ullee kan waliin hin geenne jechuudhaan dubbatan. Rakkoon dhiittaa mirga dhala namaa hidhamuu, ajjeefamuu fi hiraarfamuun heddumminaan guutuu Oromiyaatitti mul'ataatiin jira kan jedhe ibsi waloo kuni sirnaan qoratamnaaniin kana caalayyuu waa hedduutu bahuu danda'a jedhu hayyudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa. Ajjeechaan naannoo lolli jira jedhamee Amnestiin irraa tuttuqee baha Gujii fi dhiha Gujii qofa osoo hin taane Boorana dabalataa dhiha Oromiyaa godinaalee afurii fi akkasumas immoo Ilbaawur keessaa naannoo godinaa Beddellee kana dabalataa kun hundi waan keessa seenamee ilaalamee miti. Sababni namoonni kunniin lubbuun itti bahe mootummaan seera kabachiisuu fi waraana bilisummaa Oromoo sochii isaarraa ugguruudhaaf adeemsa taasisu keessatti kanaaf olaantummaa seeraa kabachiise mootummaan kanaan himatamuun qabu kanneen jedhan jiru. Maal jettu isin kanarratti? Biyya kamittuu lolli ni ta'a. Lolli ta'u kun immoo seera qaba. Lolli mataan isaayyuu rule of engagement kan jedhamu jechuudha. Qaama wallola malee qawwee qabatee jiru isa kana sirna isaa qaba. Seera addunyaa irrattis dhorkamaadha siivilii irratti. Gama kamiiniyyuu haa ta'u. Sababa seeran kabachiisaadhaan uummata dararanii saamuu, qabeenya barbadeessu, jireenya uummataa daaressu, ajjeesuu, fuulduratti haala suukanneessaadhaan mana hidhaa keessatti deddeebisanii mana hidhaa baay'ee xiphaa keessatti uummatatti naqanii dararama guddaa gochuu uummati jireenya isaa qonnaa isaatti akkam bobba'ane dhorkuu kuni seera kabachiisuu jedhamee addunyaa irratti hin beekamu jechuudha. Durataan Koongirasii Federaalistii Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaallee gama isaaniitiin qeeqni mootummaan Amnesty International gabaasa isaa dhugaa dhabsiisuudhaaf kaasaatiin hin jiru kuni kan fudhatama hin qabnee fi sirrii mitillee jedhu. Kanaaf ammoo ragaa kamiyyuu kan barbaachisu osoo hin ta'in hawaasni bakka jiru hunda dhala isaa ajjeefamee ofii awwaaleef ragaa dhallee jedhu Profeesar Mararaan. Du'ee eenyutu ajjeesee inni awwaalame attamitti awwaalame yoo jedhe saba bari saba 40,000 50,000tu bahee awwaale. Dhoksaa miti. Warri du'an kun bari haadha qabu, abbaa qabu, obboleettii qabu, ilmoo qabu, gosa qabu hunda caalammoo. Waan of qabu miti jechuu kooti. Wanti ta'e kuni saba miiliyoonii 50 Oromoo duwwaan jechuu kooti. Haati teessee naa ilma ishii mana hidhaa gaafachuu dhaqxee biddeena baattee bu'aa galtee reeffaa karaa gubbaatti sharaadhaan maramee goodaatti gatame sabni bari ija qaba. Gurras qaba, ijas qaba. Waan akkasii kana haaluun barbaachisaa miti. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa ibsa baaseen gabaasni Amnesty International dantaa qaamolee gama biraa galmaan gahuudhaaf kan kaayyeeffateellee hojjetaatiin hin jiru jechuudhaan qeeqeetiin hin jira. Isa kanaaf akkaataan gabaasni itti dhiyaatee fi yeroon gabaasni itti dhiyaateeyyuu biyyattii dhiphoo keessa galchanii sochii siyaasaa gama biraa u'uudhaaf kan kaayyeeffateedha malee dhimma dhala namaa qofa osoo yaadamee namni lubbuun isaa darbe kana qofaa miti jedhu. Dubbi himaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa. Fakkeenyuma agarsiistuu godhamee achirratti lakkoofsi ibsame sana keessaa lakkoofsi fokkasati ta'ee qaamni qorannaa sana geggeesse dhiyeesse lakkoofsa nama 16 qofaadha. Namoonni isaan irraa hafan sun maal ta'anii waan jedhu waan tokkoyyuu dubbanne. Namni galgala tokkittii namni gamanaan kaayeetii bayi jedhee waamicha waameen 86 galgala tokkittii du'anii lubbuu nama 86 sanaa waan tokkoyyuu hin jedhin darbe. Kanaaf warri qorannaa sana geggeessan baay'ees ta'anii jiru. Gaafiin bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa dhiyeessaatiin hin jiru. Lakki qorannaan kun waan keessaa hafe waan kanallee ilaaluu qabaa tureedha moo guutumayyuu namoonni 39 asirratti Amnesty International eere kuni haala kanaan hidhattoota mootummaa harkatti yookaan immoo qaamolee nageenyaa mootummaa harkatti lubbuun isaanii hin dabarreedha moo yaadni kun walii kami? Lubbuu namaa darbee fi mootummaan naannoo Oromiyaa karaa guutuu ta'een gadda qabu ibsaa qaamoleen karaa hin malleen lubbuu namaa balleessa seeraan gaafatamuu qaba. Kanaaf olaantummaan seeraa mirkanaa'uu qaba. Obbo Geetaachoon ittaansuudhaan illee adeemsa seera kabachiisuu fi olaantummaa seeraa eegsisuu keessatti rakkooleen mudatan akkaataan itti dhiyaatu
maali maddi isaa kan jedhu sirriitti ilaallamuulleen barbaachisaadha ta'uudha dubbatu. Hayyudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa garuu waan kanaan walii hin galan. Mootummaan sodaa saba biraa qabuun sochii siyaasaa ogguruudhaaf waan taasisaa jiru keessatti dhala namaa irratti miidhaa ol aanaa geessaatiin jiraadhaan dubbatu. Mootummaan kun yoo isa dhumaa haala kanarraa dhaabbatee hidhaa darara akkasumas immoo kanneen hidhamanillee hiikee haala kana agarsiisee gara waan amnestiin nuti tarrisne kana ofitti fudhatee qaamni walabaa dhimma kana qoratuu qaba. Maaliif dhiittaan mirga ilma namaa kun amma waan godinoota naannoo Finfinneetii dabalee hanga Oromiyaa guutuu bal'aa ta'e jireenya uummata miliyoonaan lakkaa'amu waan rakkina guddaa keessa galchee waan jiruuf qaamni walaba tokko ba'ee qoratee as bahuu qaba. Obbo Geetaachoo adda bilisummaa Oromoo fi Koongiresiin Federaalistii Oromoo wanni kun amanamummaa hin qabu jedhama taanaaniin qaama walabaan akka qulqullaa'uu gaafannaa waan jedhu kaasaniitiin jiru. Qaamni walabaa dhimma kana dhufeetiin akka qoratu bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa hayyamaa fi qophii qaba. Utuun eeyyamne ta'ee warri qoratan sababaan qorata. Amnesty International mataa isaa qorachuudhaaf wanti isa dhufu hin jiru. Qorannaa kee guutuu godhiitii gabaasa guutuu dhiyeessii ni ilaalla. Nus qooda keenya keessaa fudhannaa irraa barannaa. Mootummaan Itoophiyaas waan dogoggore yoo qabaate mootummaan naannoo Oromiyaas waan sirreessu yoo qabaate sirreessaa. Kana garuu qorannaan amma qoratamee gamtokkee kan deeggaree fi kaan mootummaa maqaa kan xureessedha waan jedhu qabna malee qoratanii dhiyeessinaan akka qoratamu gochuufis haala mijeessuu akka dandeenyu ibsa keenya irrattis kaasnee jirra. Gabaasa dhiittaa mirga dhala namaa Amnesty International Itoophiyaa keessatti mul'ate jedheetiniin irratti xiyyeeffateetiniin qindeesseen wal qabatee mootummaan naannoo Oromiyaa gabaasa kanaaf Amnesty International yaada gama kennaa nu hin gaafanne jedheetiniin komisaa dhiyeessullee Amnestiin qaamolee bulchiinsa mootummaa federaalaa irra deddeebiidhaan gaafatee deebii dhabuusaatii kan inni ibsu. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinnee irraa. Kaan lubbuun nama gurraachaa bilaash ta'uu mallee jedha. Kaan ammoo namni gurraachi maaniif yoo hedduu harka poolisii du'aa jedha. Namu karaatti yaa'itiin rakkoo himate. Poolisiin waladhe. Waan hedduu gubee waan argisaame. Eegi namni gurraachi Ameerikaa godin Minisootaa harka poolisii faranjii du'eessitti United States godin kurnya hedduu keessatti haget galgalaati as guyyaa jaheessuuf namni hiriira baay'eetiin rakkoo himachuu jira. Hiriira mormiitti jira. Godin hedduu keessatti ammoo sa'aatii itti bahaniif itti gaalaan baasanitti hojiitti hin jiran. Oduu gargaraa arganne jira jalanne nutti. Los Angeles, Chicago, Miami, Detroit fi Philadelphiyaan magaalota Ameerikaa 40 kanneen erga dukkanaa'ee booda akka hiriirri keessatti hin gaggeeffamneef dhorkaman keessaati. Bulchitoonni kutaa Teeksaasii fi Virgiiniyaa labsii yeroo hatattamaa hojiirra oolchaa jiran. Bulchitoonni yookaan kantiibonni magaalaalee gurguddoo Ameerikaa kan akka San Francisco, London Bridge akka jedhanitti uggurri kaa'ame yoom akka ka'u hin beekamu. Magaalaalee hedduu kanneen nagaan mormii ofii dhageessisaa turan boodarra namoonni hangi tokko ibidda qabsiisuu fi gubuu akkasumas foddaalee suuqilee caccabsuutti garagalan. Poolisoonni immoo gaachanaan waan itti darbatamu ofirraa faccisaa akkasumas dullaa yookaan ulee furdaa qabataniin hiriirtota gara duubaatti dhiibaa kan turan yoo ta'u yeroo dadhabanitti immoo gaaza mimmaansuu gara hiriirtotaatti dhugaasuun yookaan darbataa turan. Poolisoonni Waashintan keessaa gaaza mimmaansuu fi waan dhukaafame kan sagalee guddaa qabu gargaaramuudhaan nama 1,000 caalaa kanneen White House gama keessa hiriiran karaa gadhiisisuuf yaalan. Hiriirtonni kun mufannaan isaanii poolisoota irratti waan ta'eef jecha haqni hin jiru taanaan nagaan hin jiru poolisii loogii gaggeessuun feenuu jechuun dhaadannoo dhageessisaa turan. Ibsaan dur White House duraa ifaa tures amma dhaameera. Bulchituu magaalaa Washington Muriel Bowser dilbata kaleessaa galgala hanga wiixata har'a ganamaa labsii sochiin ugguruu hojiirra akka oolu labsuudhaan waardiyyaan biyyoolessaa akka poolisoota gargaaraniif sossoosan. Labsii fi tarkaanfii wal fakkaataan Atlaantaa keessatti hojiirra ooleera. Magaalaa New York keessatti garuu labsiin sochii ugguruun turre. Guyyaa poolisoonni hiriirtotarraa fagaatanii kan turan yoo ta'u galgala hiriirtota daandilee irraa gadhiisisuuf sosso'anii ka jiran yoo ta'u
Namootas hidhanii jiru. Hiriirtonnis poolisoota irratti waan argan darbataa turan. Hiriirri kun jalqaba kibxata darbe magaalaa Minneapolis lafa gurraachicha Ameerikaa George Floyd lubbuun isaatti darbeetti jalqabame. Kanneen hiriiran kun akka jedhanitti akkaataa hamaa poolisoonni dhiiraa fi dubartoota gurraacha Ameerikaa itti qaban qofa mormuuf otoo hin taane United States keessatti loogii caaseeffamee jiru mormuuf baanee jedhu. Poolisiin George Floyd irra jilbeenfatee ture jedhame sun hidhamee himannaan irratti dhiyaatee jira. Amma waajjira abbaa alangaa muummicha kan kutaa Minnesotaatu dhimma kana of harkaa qaba. Pireezidaant Tiraamp yeroo mormii kanatti hookkara uumameef komee dhageessisaniiru. Paartii Deemokiraatotaaf pireezidaantummaaf ka dhiyaachuuf jiran Joo Baayiden dilbata kaleessaa bakka jireenya isaanii kan Delaware keessatti hiriira gaggeeffame dhaqanii ilaaluudhaan gurraachota Ameerikaa hiriiranii turaniin gara hookkaraatti hin jijjiirinaatti hin jedhan. Baayiden ibsa biraa karaa iimeelii baasaniin gocha hammeenyaa raawwatame mormuun waan sirriif barbaachisaadha. Garuu qabeenya hawaasaalee gubuu fi badii hin barbaachifne geessisuun barbaachisaa fi sirrii mitii jedhaniiru. Abbaa alangaa muummichi Wiiliyaam Baar dilbata kaleessaa ibsa baasaniin hookkaraaf badiisa geessisuu itti fufuun jireenya dhala namaa fi waan ittiin hojjetanii jiraatan dhabamsiisuu akkasumas mirga kanneen karaa nagaa hiriiruuf fedhan booressu gama kaaniin immoo mirga lammii biyyattii kan waliigalaa gidduu seensaa jedhan. Guutummaa United States keessaa yoo xiqqaate namni 4,100 guyyaa darban kana lamaan keessatti hidhamuu Associated Press gabaaseera. VOA Afaan Oromoo Washington DC teessoo mootummaa Ameerikaa irra caqasuu jirtan. Bar koronaan addunyaa wareersanatti nama beekuuf wam qabu wal qarqaaruu jira. Ijoolleen Oromoo Ameerikaa jiranilleen godina keessa dhufan Wallagga dhiyaa aanaa Ibanootii fi Shawaa dhiyaa aanaa Gindabareetii fi Abunee Gandabareeti. Akka uummatni vaayirasii koronaa kanarra dandamachuu danda'uuf jedhaniitiin yoo walitti deebisan birrii miliyoona 3 taatu walitti guuraniif Naakoor Malkaatti koree qindeessituu keessallee nam dubbise oduu lamaan walitti qabee nu erge. Kunoo. Yeroo weerarri vaayirasii koronaa akka Itoophiyaaf addunyaatti hammaachaa deemuun jireenya namoota hedduu gaaga'ama keessa galche kanatti qaamoleen hawaasaa garaagaraa biyya keessaaf ala jiraatan lammiiwwan isaanii deeggarsa barbaadan bira dhaabbachuuf tattaafataa jiraachuu himu. Dhalattootni godina Wallaggaa ba'aa aanaa Ibantuu biyya Ameerikaa jiraatanis isaan tokko ta'uu himu. Deeggarsa maallaqaa birrii 300 caalu walitti qabuun gara aanaa Ibantuutti erguu isaaniiti. Barreessaan dhaabbata wal gargaarsaa Ibantuu Self Help Opportunity Ishoo jedhamu obbo Taarikuu Lamuu Faayisaa Ameerikaa kutaa biyyaa Minneapolis irraa kan dubbatan deeggarsa kanaaf waan isaan kakaasee fi deeggarsa gara Ibantuutti ergan ilaalchisee akkas jedhu. Kan nu kakaase lafti Ibantuu jedhamu kun gara ba'a Wallaggaatti argamti. Xiqqoo ishee giddu galeessa irraa achi fagaataa daandiin fadhaan jiru. Uummanni naannoo sana jiru baay'inaan akka kaleessadha. Manumti yaalaallee ga'eessi hin jiru. Kanaaf jennee dhalattoonni naannoo sanaa dhufne jechuun addunyaa madda addaa irratti faffaca'anii jiru. Walgeenyee maal gochuu qabnaa isa jedhu irratti jechuun yeroo baay'ee walitti dhufnee mari'annaa. Waan dhimma kanaaf immoo affattamaaf kan ta'u maal gochuu qabnaa isa jedhu maallaqaa maddisiisuu sana murteessinee maallaqaa walitti qabnee maallaqaa qarshii Itoophiyaatti 336,950 akkaawuntii achuma naannoo sama maqaa nama 3 bananii ka'anitti galii goone maallaqa kana ammaaf wanta baasanii itti fayyadaman miti akkasuma jiru tokko lamadhanii baasanii isaan wanta irra oolchuu qaban jechuudha. Akka nama yaalaadhaaf isaa ta'u namoota uummata harka qalleeyyiidhaaf waan adda addaatti gochuufis ta'ee isaanitti waan keessa jiranii baala keessa jiran ilaalanii murteewwan kan isaaniidha isa jedhu sana nulis murteessine maallaqni kun al takkaatti itti qabamee garuu gargaarsi kun ittuma fufa jennee sannuuni abdan. Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii aanaa Ibantuu obbo Xilaawun Gaashaw teessoo deeggarsa dhalattoota Ibantuu Ameerikaa jiraatan ergame jedhame ilaalchisee akkas jedhu. Qarshiin kun maatii fi dhaloota aanaa Ibantuu kan ta'an kan biyya alaa jiraatanii jechuudha. Deeggarsi kun kan taasifame. Dhangala'ee jira garuu hojiitti ni kanneen gammadii gara hojiitti kubjanii mari'ataa jiru. Amma karoorri jiru ammatti dhibeen koronaa jedhamu kun biyya keenyas galee baay'ee sadarkaa yaasisaa irra hin geenye aanaa keenyatti nyaatanii dhuganii jiraachuu hin dandeenye kan maatii harka qalleeyyii ta'an jechuudha.
kanneen kun gaafa hojjetachuu yookaan ba'anii galuu hin dandeenye yeroo sanatti yeroo rakkootti haa fayyaduuf jechuudha karoorri intanii kana. Haaluma wal fakkaatuun dhalattootni godina Shawaa Lixaa Aanolee Gindabarattii fi Abunaa Gindabarat biyya keessaa fi biyya alaa jiraatan gama marsariitii hawaasaa fayyadamuudhaan deeggarsa walitti qaban aanolee kanneeniif gumaachuu dubbatu. Walitti qabaan koree deeggarsichaa obbo Amanuu Dhaabaa. Adataan aanaa kamirraayyuu baratee baha. Dhaloonni baratee bahe uummata isaa yaaddachuun yeroo gaariis yeroo yaraa ta'ettis uummata yaaddachuun dirqama nurra jira ture. Hanga yoona namoonni nu dura turan ima yaalu. Nuti gaa amma haala teekinooloojiin haala nuu mijeessee ijoollee faana karaa adda addaa dhuma haasofnu gara telegiraamiitiin akka garee kana uumnu mari'annee gareen kun guyyaa tokko uumamee torbee tokkotti gara nama 2,000 miseensa gara garee kanaatti ida'ame achi baasee waa'ee dhimma balaa kanaa fi wantoota barbaachisan uummata aanaa kanaa yaada hubannoo uumuu jedhu irratti hubannoo uumne immoo hojjetaa yaalaatiif wantoota ittiin dhukkuba koronaa kan ofirraa ittisan dhiyeessuu irratti namoonni harka qalleeyyii ta'an immoo sababa kanaan akka fayyadamanii fi wanta barbaachisu goona jennee mari'anne dhaabbannee hojii dooma hojjetaa jirru gareen baay'atee namoonnis buusii walitti buusuu qaban asumaan wanta barbaachisu horii adda addaa dhaabnee bittaatti gallee bibbinnee maal jennee dooma mari'annu immoo gareen kun addaan waanuma gabaabaa kana hojjetee bittinu faca'uun qabu waan jedhu yaada gareedhuma keessaas koree keessaas ka'e irratti mari'annee fuulduraaf haala seera qabeessa dhaabbata wal gargaarsaa wayii akka mari'annee salleetti deemaa jirama. Misooma aanaa lamaanii irratti illee akka hirmaannu fuulduratti. Ammami kanaan dura kan gumaacha keessaa immoo aanaa dabaratiif meeshaa yaalaa hojjetaa yaalaa itti fayyadamuu fi midhaan dabalatee walumatti gara qarshii miiliyoona tokkootiin waan bitame aanaa Abunaa Gindabaratiif gumaachineerra ittisa balaatiif kennine midhaan nyaata meeshaa yaalaa waajjira fayyaa aanaa Abunaa Gindabaratiitu galii ta'e. Aanaa Gindabaratiifis waanuma wal fakkaatu midhaanii fi meeshota mana yaalaatiif ta'an kana naannoo miiliyoona tokkootiin waan tilmaamamuutu isaanii gumaacha goone. Aanaa lachuu tajaajila hospitaala Gindabarati hojjetaa hospitaalaatiifis naannoo 500,000tti waan tilmaamamu meeshaalee ittisa koronaa vaayirasiitiif oolan gumaachineerraa jechuudha. Dabalatee meeshaan alaa dhufaa jiru dhalattoota aanaalee keenya lamaanii Ameerikaas Awurooppaas jiranirra walitti qabamee meeshaan naannoo doolaara 250,000tti siquu naannoo miiliyoona 7 jechuudha gara birrii keenyaatti jijjiirru amma yeroo ati na gaafattu kana Jibuutii ga'eera meeshicha. Gareen kun yeroo qaamni amma buusii buusaa jirra daballee ammallee labbataatiif deemnaa jechuudha fuuneefi. Daayirektarri hospitaala waliigalaa Gindabarat obbo Daamtoo Gammachuu deeggarsa isaan qaqqabe ilaalchisee akkas jedhanii jiru. Meeshaaleen sun meeshaa hedduudha. Aanaalee lamaaniifuu qoodanii waajjira fayyaa aanaalee lamaan irra jiruufu dabalataan immoo kanatti waan hospitaala keenyaafis addatti bittaa raawwatanii deeggaranii dhimmi isaa dhimma ittisa tokko kanaadhani firaashii termoomeetirii siree firaashii saamunaawwan adda addaa qorichoota keessaas wantoota akka seeftiraa akkasuma meeshaalee yaalaadhaaf tajaajilan kan akka gilaavii maaskii sarjikaal maaskii jechuudha N95 fi meeshaalee hedduudha kan isaan deeggaranii walumaa gala naannoo qarshii naannoo 500,000 oliidha kan isaan deeggaran. Yuunivarsiitii Wallaggaas namoota yeroo koronaa kanatti rakkinaaf saaxilaman jedhe magaalaa Naqamtee keessa jiraatan 650 caalaniif deeggarsa midhaan nyaataaf zayitaa kennuudhaaf karoorfatee har'a jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaa caamsaa 21 bara 2012tti namoota 200 caalaniif deeggarsa midhaan nyaataaf zayitaa taasisuu beeksisee jira. Walitti qabaan koree deeggarsichaa Dr. Malkaa Hiikaa dhimma kana irratti akkas jedhu. Naannoo magaalaa kana sarvee gaggeeffameen nama 1,000 akka deeggarsa barbaadu odeeffannoo arganne. Marsaa jalqabaa kanaaf risoorsii yuunivarsiitiin ofiisaa harkaa qabuu fi taasisaa kan walitti qabne yeroo walitti finnu midhaan daakuu furnoo fi xaafii kiiloo 30 olitti jechuudha 15 zayitii liitirii 3 isaarra namni naannoo 200 wayii dhufanii fudhatanii warra kaan immoo nama walitti kuusuu waan rakkisee irraa jalaan amma 665 amma kennuufi maateriyaalii reedii goone isaaniifis immoo guyyaa fuulduruu jetti sallaan ta'a. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakor Malkaa Amboorraa. Hayyalam VOA Afaan Oromoo Naayil Saatiif meetira baandii irraa caqasuu jirtanii taarrataan humna boriitiin waltajjii nagaa keessanuu bula jenne nagee ansoraa laafeeti sagantaa afaan Amaaraatti ta'an.